Hindabarsin seenaa kaneerraa waa baratta murtii ragaa malee murteeffamedha. Osoo hin hubatin quba hin gubatin jedha Oromoon yoomammaa kun. Sareen tokko dubartii tokko baay'ee amanamaa waan turteef daa'ima ishee biratti dhiistee bakka barbaadde geessee deebiti turte. Yeroo hundumaa bakka deemtee deebitee mucaa ishee saree wajjin haala gaariin rafaa jiru argiti turte. Guyyaa tokko wanti nama gaddisiisu tokko mudate. Dubartiinis akkuma barame daa'ima ishee harka saree amanamtuu kanatti dhiistee waa bitachuuf manaa baatee deemte. Yeroo deebitu wanti suukkanneessaa ta'e tokko agarte. Daa'imni siree isaa keessa hin turre. Daayipariin isaa fi uffannaan isaa ciccitee kutaa ciisichaa hunda irratti dhiigni dhangala'ee ture. Dubartiin sodaattee rifattee daa'ima ishee barbaadu jalqabde. Akka tasaa sareen amanamaa sun siree jalaa bahee bakka hundatti dhiigaan haguugamee akka waan reefuu nyaatee xumuretti afaan isaa yeroo arraabu agarte. Dubartiin kun sareen daa'ima ishee akka nyaati mirkaneeffatte. Osoo baay'ee ittiin yaadin saree sana mukaan reebdee ajjeefte. Sarichis ni du'e. Sana booda kutaa reenfa mucaa ishee argachuuf barbaadutti kaate. Otoo baay'een turin waan ajaa'ibaa tokko argite. Siree duuba daa'imni ishee akka gaaritti qullaa ishee bashannanaa turte. Siree jalatti ammoo reenfi bofaa cicciramee agarte. Dhiigni sun cicciramuun uffataa fi paamparsiisuun lola hamaa bofaa fi saree jidduutti godhame kan uumame ture. Sareenis daa'ima kana bofa nama nyaatu irraa eeguuf qabsaa'ee ture. Obsa dhabuu fi aarii ishee keessatti saree amanamaa ilma namaa caalu sana waan ajjeesteef amma nagaa buusuuf yeroon isaa darbeetii jira. Haala jiru yoo fudhanne osoo hin madaalin yeroo meeqa jecha hamaadhaan namootatti murteessine waa'ee isaanii soba facaasnee beekna. Kun gaafii hunda keenyaati. Yeroo hunda haala jiru argachuuf irra ga'uuf obsuun barbaachisaadha. Obsaan waa ilaaluu dhabuun ofii keenyas dogongorsuun irra darbinee nama biraallee akka dogongorarra buusnu sababa waan taanuuf itti yaaduun gaariidha. Egaa